Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilman Oromoo warreen biyya lafaa jirtan akkam nagaadha. Fayyaada jira alhamdulillah. Akkam garuu jiruuf jireenyi. Wallahi nama jirra as keenya jirra alhamdulillah. Baga jiraatanii akkamiin isiniin jedha. Jiraachuu waan guddaadha. Akkami garuu fayyaadha. Wallahi alhamdulillah nama jirra. As keenya jira galata rabbiiti. Kambaru le rabbi tu bekar le kuno majra alhamdulillah galata rabbiti paya kabdani sin wallahi nak alhamdulillah ana le wa melen dubne ergati ko tokko risala message ko tokko facaas waan barbadu akkana dhageeffatanii barbaadaa jira maaliif yoo jettan rakkoon amma biyyoota adda addaa keessatti deemaa jirtu kan rakkoo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan nagaa ilmaan Oromoo fayyaa keessanii jirtanii wallahi alhamdulillah baga jiraatanii yaasin shawuu laayik godhaa sheer godhaa hin dagatinaa maaliif viidiyoolee jirtanillee hamma dhumaatti akka daawwattan kabajaan isin gaafannaa laayik godhaa sheer godhaa koomentii jalatti kennaadhaa inshallah ta'ala sheer godhaa duniyaa kana guutuu waliin balleessaa isin jira akkam gara biraa fayyaa qabdanii jirtanii wallahi alhamdulillah baga jiraatanii as deemee jirra galata rabbii inshallah ta'ala YouTube kenya like koda share koda yasin shawuu subscribe koda like koda share koda rasin male nama bira hinqamnu kabajaan isin gaafanna ulfaadhaadha YouTube kana viidiyoolee kana hamma dhumaatti akka daawwattan isinin jenna galatooma ulfaadhaa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, maalif bilbilte boo? Nakaasi warachuufin bilbilee bar. Maallaqa doolaara ni qabda? Hay, doolaara yoon qabaadhe malee nan heerumtu? Eega. Akkas taanaan wayyaan heerumi. Likey. Yoo bareeddiyyee? Hello, maalif bilbilte boo? Nakaasi warachuufin bilbilee bar. Maallaqa doolaara ni qabda? Hay, doolaara yoon qabaadhe malee nan heerumtu? Eega. Akkas taanaan wayyaan heerumi. Likey.